bilchina sammuu, sammuun bilchaate, sammuun bilisoome, sammuun yaadu wantoota kana of keessaa qabaa. Kana qabaadhu. Dhalli namaa uumama jiran hunda keessaa kan bilisummaan jiraachuuf uumamedha. Caarratti amanuun beekumsa dhabuurraa adda. Caarraa eegdee yeroo fi sammuu kee hin qisaasessin. Ganamaan carraaqqachuutu nama milkeessa waan ta'eef. Yeroon darbe akka bishaan darbeeti. Hin waraabamu, hin qabamu, hin argamu, ittiin hojjetamu, hin deebi'us. Kaleessan garboomuun dhaanamuu bara ijoollummaa, bara dargaggummaa boo'uudha. Kaleessa kee sirreessuuf deemta yoo ta'e boruu kee balleessa akka jirtu hin dagatin. Addunyaa kana irra namni kaleessa isaa jijjiire tokko hin jiru waan ta'eef. Maatii hiyyeessaa keessaa dhalachuun duroomuu sin dhorku yoo sammuu hiyyeessaa qabaatte malee. Miidhamuun kee kaleessaa, miidhaguu kee har'aa, miidhaguu kee boruu sin daqqu. Qaama miidhamaa ta'uun namaa gadi nama hin taasisu yoo sammuu miidhamaa qabaatte malee. Kaleessa kee jijjiiruu hin dandeessu. Borii kee akka barbaaddetti qajeelchuuf garuu aangoo cimaa fi humna guutuu kan qabu siif qofa. Haaloo qabaachuun amala namoota fokkisaa fi jibbisiisaati. Harreen yoo si dhiitte, atis deebitee harree yoo dhiitte, siif harree gidduu garaagarummaan jiru maaliin ni beektaa? Miila lamaan deemuu keessan qofa. Dhiituun amala harreeti, dhiisuun immoo amala namaati. Haaloon qilleensaa hamaa sammuu faaluudha. Haaloon summiidha. Summii ofiif oomishtee suma deebi'ee galaafatuudha. Haaloo ba'uuf fiiguu irra haala gaariitti jijjiirutu sammuu kee boqochiisa. Hiriyaa kaariin kafana yookiin huccuudha. Iccitii fi dhoksaa namaaf golga. Hiriyaa gaariin akka of taatu barbaada. Hiriyaa yaraan akka isa fakkaattu barbaada. Hiriyaa keef jettee kaayyoo kee dhabuurra kaayyoo keef jettee hiriyaa kee dhabuu wayyaa of eeggadhu. Kaayyoo gaariin hiriyaa gadhee waliin wal si dhabsiisaa. Kana beekkadhu. Namni mataa kee si dhahee si madeessa. Namni xinsammuu kee rukutee si ajjeesa. Aggaammii gara sammuu keetti godhamu kan sirraa ittisu mootummaa ati filatte osoo hin taane kaayyoo ati qabduudha or kaayyoo ati qabatteedha. Waan jaallattu argachuudhaaf waan hin jaalanne keessa darbuu qabda. Bakka mukni goolii jiru hin beektu taanaan callistee kubbaa dhiituun kee faayidaa hin qabu. Namni nama jijjiiruu hin danda'u, garuu namni tokko akka namni jijjiiramuuf sababa ta'uu danda'a. Dukkanni ati amma keessa jirtu humna guddaa qabaatee miti. Situ ifa guddaa isa harka jiru dhaamsee keessa dhaabbataa jira malee. Namni irra deddeebiin waan hin qabne lakkaa'aa oolu waan qabu dagataa bara. Nama hunda biratti fudhatama dhabuu dandeessa. Garuu kan jijjiirama fidu ofuma kee biratti fudhatama qabaachuu fi dhiisuu keeti. Bololli mootii gabra yoo taasisu, obsi immoo gabra mootii taasisa. Namoota jechaan osoo hin taane onneen si booji'an filadhu. Jaallatamuu yoo barbaadde yeroo baay'ee cimina kee odeessurra hanqinaalee kee odeessuu filadhu. Hamma guddina kufaatii keetti kan murteessu deebii ati kufaatii keetiif deebiftuudha.
Kun bilchina sammuuti. Sammuun kee kana qaba taanaan bilchaateera kana qabachuuf kanaan bilcheessuuf dubbisi dhaggeeffadhu hojiitti hiiki.